Oduu gammachiisaa hordoftoota amantaa musliimaa hundaaf aagaa dhagayaa wal dhageessisaa seenaa haarawaa magaalaa Asallaa keessatti hojjetamuuf jira. Yeroo dheeraaf uummanni amantaa musliimaa hawwaa kan ture magaalaa Asallaa keessatti hojjetamuu fi piroojeektiin gurguddaan ijaaramuuf tarkaanfiin isaa eegalamee jira. Akka biyyaatitti jiddugalli amantaa islaamaa guddaan kanneen tajaajila armaan gadii of keessaa qabu mana barnoota kutaa 1 hanga kutaa 12 G+3 kolleejjii islaamaa G+4 masjida G+3 kan sadarkaa isaa eeggate iddoo salaata iidaa bifa adda ta'een jiddugala gabaa guddaa hundaaf mijataati biiroowwan tajaajila islaamaa paarkingii eeriyaa fi kanneen biroo dabalatee haala kana fakkaatuun ijaaramuuf qophii irratti argama. Sagantaa kana sababeeffachuudhaan piroojeektiin baazaarii guddaa akka guutuu biyyaa fi naannootti qabamee jira. Sagantaa kana irratti keessummoonni gurguddoo hedduun irratti ni argamu. Hooggantoota keessaa Dr. Sheikh Haji Ibrahim Prezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa, Sheikh Gali Mukhtar Prezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa, Ustaaz Haidar Kadir Prezidaantii dargaggoota musliimaa Itoophiyaa, Ustaaz Shu'eebii Shamsuu Prezidaantii dargaggoota musliimaa Oromiyaa dabalatee hooggantoonni biroos irratti ni argamu. Doktoroota keessaa Dr. Jeelaan Kadir, Dr. Abdallaa Kadir, Dr. Kamal Haji Galatu, Dr. Muhammad Hussein, Dr. Jibril Qamar, Dr. Muhammad Kamal Tilmo, Dr. Muhammad Salih fi kan kana fakkaatan du'aatota keessaa Ustaaz Ahmaddin Jabal, Sheikh Amin Ibroom, Ustaaz Jamal Aliyin, Ustaaz Sufiyaan Kushland, Ustaaz Qamar Hussein, Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa, Ustaaz Kamil Shamsuu, Sheikh Abdusalaam Kadir, Ustaaz Abdallah Idris, Ustaaz Haji Mustafa Hussein, Sheikh Muhammad Rabi Hassan, Ustaaz Tahir Galatoom, Munashid Abu Maayrii dabalatee namoonni hedduun sagantaa kana irratti ni argamu. Maal kana qofaam biyyoota garaagaraa irraa keessummoonni fi hooggantoonni biroos affeeramanii jiru. Maarree waamicha sagantaa guddaa kana irratti isinis affeeramtanii jirtu. Guyyaan isaa gaafa guyyaa caamsaa 10 ji'a 9ffaa bara 2017 yookiin akka lakkoofsa hijraatti Zulqaa'idaa 20 bara 1446 guyyaa dilbataa ganama keessaa sa'a 2 irraa kaasee sagantaan kun ni eegalama. Irraa hin hafinaa seenaa addaa hojjetamuuf deemu kana irraa haftanii hin gaabbinaa isiniin jenna. Walargaan gaafa caamsaa 10 ji'a 9ffaa bara 2017 dirree istaadiyoomii magariisaa magaalaa Asallaati.